Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jira jirtu hordoftoota YouTube channel Ekap. Ani nagaan isiniif qaba isinoo akkam baga nagaan jiraattane. Arrammoo jechuudha yeroo hunda iskiriina jawaalaatiin isin agarsiisurra yeroo tokko tokko akkanatti yoo yaada isiniif kennesi baay'ee waan natti toleenaan isinii dhufe jechuudha. Arra gorsa ajaa'ibaan isiniif qaba. Gorsa jechuudha akkuma Oromootti waan namni hojjetaa hin jirre akkuma Oromoo hundaatti jechuudha. Arra akka sagalee kana dhageessaniin akka hojjettanu isiniif dabarsuu dhufe jechuudha. Innis maanni YouTube channelii tokkoon hordoftoota YouTube channelii Ekap qofa osoo hin taane hiriyoottan keessan jaallattanu viidiyoo kana share godhaafiiti dabarsa. Akkuma dhagaa turtan egaa waa YouTube channelii faayidaa isaanii beektanii fakkeenyaaf TikTok, Facebook, walaa Telegram minaaminii waan kana jechuudha. Namoonni baay'een faayidaa tokko malee irra oolan jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Fakkeenyaaf TikTok irra kan ati ittiin deemtu YouTube irra haala ittiin guddifattu mijeeffachuudhaaf ta'uu qofa qaba. Yeroo hunda taphaa fi kolfa duukaa hin badina. Tapha kolfina hin taphatina jechuu kiyyaa miti. Wanti isinii galuu qabu. Amma fakkeenyaaf YouTube banadhaa gaafan isiniin jedhu tokkoon keessan akka waan isiniin jedhaan jirree wayi akka dhimmi kun isiniin laallanne wayi itti fudhattani. Sababni isaati nan beekaan waan ofii duraan yaadaa ture jechuudha gaafa namni akkana jedhu. An dandeettii hin qabu. An waan hin hojjedhu hin qabu. An beekumsa hin qabu. Yaada jedhutu sammuu keessan keessatti dhagahamuun mala. Kanaaf furmaata bareedaa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. YouTube channelii banachuudhaaf beekumsa addaa wayi Ingiliffa wayi beekuu yookaan Arabiffa wayi beekuu yookaan immoo barnoota addaa beekuu isin barbaachisu. Namni karaa itti dandeettii qabu qaba hundinuu jechuudha. Fakkeenyaaf TikTok ati beekumsa addaa qabaatteeti kan itti banatte. Namumarraa argitee banatteemi. Gaafa banattu immoo yoo tokkoon keessaniin followeera 5,000 gadi namni qabu hin jiru. Tokkoon keessaniin 5,000 gadi. 5,000 YouTube irratti argatte jechuun followeera subscribe faayidaa isaa atuuni beekta. Toon sitti beemmoo kana caalaa yaadda jechuudha. Innaa YouTube banadhaa gaafa isiniin jedhu kanatti isinitti dhagahama. Kun ta'uu hin qabu. Isin dubartiin fakkeenyaaf yaada mataa keessanii waan hojjettanu qabdan YouTube channel irra jechuudha. Manuma madaamii dalagaattanu kana keessatti jechuudha. Nyaata garaagaraa fakkeenyaaf nyaata garaagaraa hojjettaneeti gadhiiftanii hiriyoottan kiyya. Sana booda TikTok irra murtanii gadhiiftanii. Waan namni TikTok irra muree gadhiisuuf gaasinuun beektanii. Waan bareeda bakka bareeda viidiyoo kan kee keessaa jechuudha. TikTok irra murtee gadhiifta. Guutuu isaa viidiyoo seenaa jetta. Facebook yoo qabaatte Facebook gara faayidaatti deeme waa hundaayyuu ati hojii. Kolfa yoo ta'es kolfa keessa gara faayidaatti deeme. Dalagaan ni dalagaatta. Maallaqas ni argatatta. Garuu dalagaan kan kee kun dhaabbatan qabu. Haga biyya ormaa jirtu kana keessatti obboleewwan kiyya jechuudha. YouTube channel ilmoo si duuka deema. Utuma cufame jechuudha. Utuma cufame. Ammaan kiyya cufamee ture jechuun monetize AdSense YouTube partner program irraa recontact ta'ee ture. Community latti footoo kaasa isinii ergeen ture achirratti gadhiiseen ture jechuudha. Akka haaraatti naaf deebi'eetiin jira jechuudha. Abdiin kutattu. Badiin hojjettaa YouTubein badii sirriitti eega seera ni eega waa hunda caala TikTokin namarratti guba jettanii viidiyoo kan YouTube sana caala. Otoo viidiyoo namaa gadhiiftee ji'a 3 si qaxxaa. Maaliif waan maallaqa sii kennaaruuf TikTokin kan maallaqa sii kennine viidiyoo namaa gadhiifna viidiyoo hin taane gadhiifnaan sirratti gubdi. Kana ni eeggatta jechuudha. Ati eeggannaan immoo akka TikTok si caqacaqaan oolu YouTubein jechuudha. Ati seera isaa eeggannaan. Kanaafi amma ankiyyaa sirriitti naa deebi'eetiin jira jechuudha alhamdulillah. YouTube gaafa banattee guyyaa irraa maallaqa si edda. Utumaati viidiyoo waraabdee gadhiisuu dhiiftee guyyaa irraa siif eddaa jechuudha maallaqa. Maaliif namatu laalaa jira jechuudha. Amma akka Oromootti namoonni baay'een hin jiranu namni YouTube banate akka afaan Amaariffaatti amma gaafa afaan Amaariffaatiin gadhiise waan inni ilaalamuuf beektanettu namoonni afaan Amaaraa hojjetanu afaan Amaaraatiin hojjetanu baay'ee waan ta'aneef walitti himanii Oromoon keenya yeroo baay'ee walitti naafa walitti sharroomaa dhugaa dhagaa waan jirtu kun jechuudha. Namni YouTube banadhaa jedhu YouTube irratti baay'ee argeen beeku. Amma nagayetti afaan Amaariffaatiin YouTube banadhaa jedhama malee afaan Oromootiin namni YouTube channel isaa irratti faayidaa akkanaan argataara hiriyoottan kiyya banadhaa namni jedhee baay'ee argeen beeku. Dhugaa walitti naafuun baay'ee barbaachisaa miti. Kanaaf ati kan viidiyoo kana daawwataa jirtu
YouTube chaanaalii banadhu. Gaafa akkana siin jedhu ati qalbii wayitti ilaalta. Waan soba wayii waan yookaan ilaalcha YouTube tiif hojjetaa wayii sitti fakkaata. Ani viidiyoo biraan hojjedhatu ilaalcha YouTube barbaade jechuudha. Fiilmii adda addaa akkuma yeroo darbe hojjetaa ture. Iskiriinaan isin agarsiisa malee viidiyoo waraabee haasaa kana hundan naqu jechuudha. Kanaaf kana isiniif jecha jechuudha. Utuu isin immoo uummanni Oromoos baay'inaan YouTube irra jiraate nutis ilaalcha qabna. Waan afaan biraa deemnee dubbannuuf hin qabnu jechuudha. Anamma wanti afaan Amaariffaa dubbadhuuf yeroo tokko waan inni ilaalamuuf gaafa afaan Oromootii ilaalamuu idee YouTube kiyya gabbu'ee afaan Amaariffaatiin dubbadha. Hin ilaalama jechuudha. 15,000 akkuma argaa turtan jechuudha. Kanaaf ijoollee Oromoo hundi keessan jechuudha. Keessaaf warri YouTube chaanaalii AK app kana fayyadamtan waan rakkoo keessanii jechuudha. Sirriitti isin gargaaruu hin danda'a. Dhimma YouTube irratti waggaa lama irratti hojjedheera. YouTubein kiyya hedduudhaan qaxxaameeti na dhaabe malee yeroo baay'ee viidiyoo namaan gadhiise. Wama beekaatumaan gadhiise jechuun beekaa osoo hin taane wanti kun koopiraatii qabamoo hin qabu osoo addan baafatiniin garuu shakkaan ture viidiyoo namaa viidiyoo Raayyaa Abbaa Maccaa tokko gaafa naaraa gadhiise ture. Dabalataan sirba tokko TikTok irratti isiniif himeen ture gaafa sana jechuudha. Achirraa buufadhaan jedhe sirba talli tokko sirba Qamar Yuusuf hin baafne. Maal jette Oromiyaa teessoo naa gaafannaan jeen Oromiyaa ka jettu sana. Lama wal faana gadhiise tokko utuu qixaaxiin irraan bahiniin lama ammas duuka gadhiise jechuudha. Sana booda YouTube chaanaaliin kiyya riikontaakti ta'ee ture. Achumaan hin dhaabee ture malee YouTube irra tureen jiraan akkuma hordoftoonni kiyya hin beekanii YouTube kanarra tureen jiraan hin guddanne irrattis hin hojjenne hedduudhaan na dhaabee ture. Dhaabeenaan aaree dhiise bakka dhiisee ka'ee ofii kiyyaa immoo itti deebi'ee gaafa itti deebi'u akkuma itti deebi'u naadeef jechuudha. Kanaafuu jennaan hiriyoottan kiyyaa rakkoo yoo qabaattan isin gargaaruu hin danda'a dhimma YouTube irratti haala itti banattan. YouTube banachuudhaaf iimeelii googilii qabdaami pilaastoorii waa buufattaami anuu yeroo baay'ee asirratti iimeelii barsiisee ture nam tokkoon keessan iimeelii numa qabdani paaspoortii isaa qabaachuutu isin rakkisa malee iimeelii sana yoo jaallattane paaspoortii yoo dagattane lakkoofsa iimeelii sana ittiin banattane qabaattan taanaan paaspoortii yuutuubii keessanii argachuu hin dandeessan iimeeliin egaa pilaastoorii irratti mul'achuu hin danda'a hiriyoottan kiyya kanaaf yoo rakkoo qabaattan telegiraamii chaanaalii asirra isiniif kaayatiin jira kan irratti nama lamaan barsiifnu reewoo shaafii ni beektanii kaisaatiin jechuun namoonni gaa baay'ee walitti argamee namoonni dhimma mataa isaanii gaafatanii hiriyoottan kiyya dhimma mataa isaanii gaafatan kana yookaan dhimma isaanii sana namni biraas rakkatee jira ta'a. Kanaaf nuti immoo namni baay'een gaafa eddee jiru irratti yeroo tokko gaafa gadhiifne inni dhimma sana qabu achumaan ilaallata jechuudha. Dhimma sana nam 3-4 yoo qabaate gaafiidhuma tokkicha deebifna jechuudha. Kanaaf eddee tokkichatti gooneetiin jirra jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e qobaattis banuu kun waan rakkisaa ta'u miti. Kanaaf liinkii telegiraama ajjala isiniif kaayatiin jira. Hiriyoottan kiyya abadan akkan irraanfanne liinkii telegiraama sana galaati yoo gaafii qabaattan achirratti nu gaafadha jechuudha. Gaafii yuutuubii. Kanaaf hiriyoottan kiyya dhugaan isin jedha yuutuubii banadha. Hunda keessaniifuu maallaqa ni kaffala. Waan dhumu miti kun jechuudha. Ani amma yoon isinitti naafee waan ani isinitti naafee jennaan anaaf dabalu wayii yookaan isinitti mee jennaan anarraa qannasuu miti. Aalama addunyaatu fayyadamaa jira. Hiriyoottan kiyya gaafan akkana isiniin jedhu qaldii wayii isinitti hin fakkaatin. Wallaahi dhugaan isiniin jedha. Viidiyoo tokko yoo gadhiiftan maa 100 hin laalamin gaafa monitaayis taatane jechuudha. Isiniif kaffala. Isiniif kaffala hiriyoottan kiyya. Kaffala jennaan xiqqoo miti. Bareechatuma isinii kaffala. Waan dalagaa dhiiftanitu gaafa ilaalcha 10,000, 5,000, 6,000, 7 utuu yeroo walirra aanee ilaalamtan ta'e dalagaa biraa yoo dhiiftane isin danda'a. Waan biyya alaa kanatti dalagaa taatanu isin danda'a. Hassabimee sammuu kee keessatti sana gaafa biyya jiraattu utuu hammana argatte utuu waan hammana argatte akkamisiif hundi keessanuu agattii biyya alaa jirtan kana daadaa qabdanuu yeroo keessan kolfatti hin dabarsinaa. Dhugaan ani isinitti ni naafu akka warra kaanii jechuudha. Yeroo keessan kana keessaafuu dubartoonni kun waayifaayi arabaa fayyadamtanu. Dhiironni nu yeroo baay'ee daataa tolaa fayyadamaa jirtan. YouTube dalaguudhaaf wanti isin hanqisu tokko hin jiru. Utuma maallaqa illee baaftanii waan sana isiniif deebisa jechuudha. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf wanti isin hubachuu qabdan immoo asirratti subscribe ni guuttattan 1,000 booda isiniif guuta. Subscribe 1,000 booda monetize ta'uu hin danda'a. Garuu sa'aatii jabaata. Hiriyoottan kiyya sa'aatiin kun kan dhufu ilaalcha viidiyoo keessaniitiin. Ilaalchi viidiyoo keessanii kuni
yoo of dadhabdan egaa jechuudha maallaqaan isiniif guutama. Maallaqa qarshii 3,000 Itoophiyaa kaffaltanii sana booda natti himattanii waa tokko guruuppii telegiraamaa kan qabaa bakka barbaadanitti yeroo barbaadanitti isinii guuchisuun hin danda'a jechuudha. Birriidhaan jechuudha. Birriidhaan isinii guutama sa'aatiin. Sana booda guyyaa 10 qofatti isinii guutama. Guyyaa 10 booda arra maallaqa kaffaltanii guyyaa 10 booda monetaayiz taataniitu jechuudha. YouTube partner AdSense-dhaan wal taqabbaltaniitu accept taataniitu jechuudha. Guyyaa 10 booda erga himattanii. Sana booda riyaala tokko yoo ta'e inni viidiyoo keessan duraaniyyuu isa utoo monetaayiziin taaneyyuu isiniif kaffala. Hin guddatu malee ammas jechuudha. Erga monetaayiz taatanii kaatanii booda sirriitti isinii kaffala malee viidiyoo ka duraanii wuma xiqqoo isinii kaffala. Hin kaffalu kan osoo monetaayiz hin ta'iniin ilaalamtanii baay'ee isiniif hin kaffalu. Garuu maallaqaan erga guuttattanii yoo dandeettii hin qabne jechuudha. Gaayaadha kun. Namni kamuu dandeettii ni qaba. Ni guuttata jedhee yaada. Garuu kan dadhabus ni jira hiriyootan kiyya. Isa dhumaati jechuudha. Yoo kan dadhabdan ta'e maallaqaan guuttattanii sana booda maallaqa isuma guuttattanii sanaan YouTube irraa fuutanii kaffaltanii rakkoon qabu kun. Waa tokko isinirraa wanti inni irratu hin jiru. Kanaaf hiriyootan kiyya YouTube banadhaa gorsa kiyyaadhaa akka qaldiitti ilaalinaa isin jechuun barbaada hiriyootan kiyya. Kanaafuu nagaan naaf tura. Dhugaan isin jira isin jaalladha. Baay'ee garaana nyaattanii hordoftoota YouTube channel AKAP keessatti jechuudha. Barnoota biraa qofa fakkeenyaaf waan akka application hedduu kana waliin haasana maanni. Sana qofa osoo hin taane haala YouTube haala faayidaa keessanii barbaada. Dhugaan isin jira gorsa kiyyaarraa kana akka qaldiitti ilaalinaa hiriyootan keessaniif share godhaa. Maaliif akkuma nan tola oole isiniif hime isinis hiriyootan keessaniif share godhaa fi viidiyoo kana jechuudha like godhaa viidiyoo kana keessaafuu wanti isinii dhaamu hiriyootan kiyya bakka raxxanii hundatti tola oola. Fakkeenyaaf YouTube channelii namaa yoo deemtan kan koo qofa osoo hin taane like godhaa yoo kan jaallattan ta'e. Fakkeenyaaf namni sun yoo hamtuu kan hin daane nama narrabsine nama miina ta'e keessaafuu kan channel Oromoo kana jechuudha like godhaa Oromoon guddattu hiriyootan kiyya hundi keessanuu YouTube banadhaa gaafii